Jaran anis kain dapat dhaabbatanii himachuu yoo ta'e jedhe jaran maaliif akkas godhaa jirtu wallahi anis dhaabbadeera waan akkasii kana dhiisaa wallahi billahi anis dhaabbadeera isin dubbadha hin dhaabatinaati taa'aati isinis kabajumaan jechuudha isinii galee taa'aati akkuma jechaa jirtan kanatti jechuudha pirezidaanti Maammeen isaa taa'u atis taa'i isaan kan immoo lakkii haqa jiru namni subatee namni kaleessa gara faallaatti na subate yoo jiraatee jedhe isa subate yoo jiraatee jedhe dhimmicha sana sammuu jechuudha yaada nu irratti dubbannee jenne sana dhugumatti akka miidiyaatti bocamee gad ba'e moo dhugaan isa kam kan jettu kana namni irraa waa barachuu danda'a tarii namni asirra 2,700 nu dhaggeeffachaa jiru. Waa hedduu waliin mari'achaa turre even jimmaa deemtee eegxeenii kan nuyi jettuun jaalladhaan isa. Jecha nama tokkooti miti miliyoonni tokko biliyoonni osoo wantoota fedhan irratti jedhe anaa miti ergamaa rabbiitu namni waa jedhaa oola miti kanaafuu an nama tokkodha. Isinis ilma namaati anis ilma namaati kabaja keessan dhabee akka hin taane akka seera Oromootti dhugaa jirtu kana naaf hubadhaa jedhee jennaan erga tariitii dirqama dhiisiiti nu kabajiiti seera rabbiitiif jedhi afootu jedhi jettan miti ani rabbiif ergamaa isaatiif jedhee eenyuunu jechuudha nama natti balleessee jedhe hunda isaatu jechuudha afootu jedheen jira. Ammas afootu jedheeraan. Jaran anis kain dapat dhaabbatanii himachuu yoo ta'e jedhe jaran maaliif akkas godhaa jirtu wallahi anis dhaabbadeera waan akkasii kana dhiisaa wallahi billahi anis dhaabbadeera isin dubbadha Aljazeera tarii hin beellu ta'a please hin beellu ta'a wallaala taana dhiisi ati immoo akka ta'e ni beektaa seera saasa maaliif isaan abootu nuufis nuyiyyuu abootu jedha waliif qofaa miti nuyiifuu warra kaleessa akkasitti dubbachuutuu beennu callimnee isin eegne kana nuyiyyuu dhiifama godha Aljazeera nuyiyyuu sinitti balleessine dhugaan sinitti maangala kootiin wallaahi sinitti balleesseen jiraan kanaaf aafii jedha keessotti jeeffannaa nu kenna nuka bubbulte dubbiin maal jarara kun nama 900 nama 200 wayitu dhaabataa jira jechuun mala kun jechuudha abdii kontee taataati abdii keessa jo abdii meetii bana dursa namni dursee abdii jire akkas Mubarak way Aljazeera dubbatu Mubarak jaran rabbiidhaati ta'a ani ilma namaati eenyu keessan irrayyuu caaleetii miti ilma namaa kamiyyuu caaluu hin danda'u an nama tokko waan hin ta'eedhaaf jechuudha isiniif galee kanaafuu hin dhaabatinaati taa'aati isinis kabajumaan jechuudha isinii galee taa'aati akkuma jechaa jirtan kanatti jechuudha pirezidaanti Maammeen isaa taa'u atis taa'i Isaaq Zeenuu atis taa'i ulfaadhaa kabajamaa rabbi ulfina isiniif haa dabalu dubbii kana immoo lakkii haqa jiru namni subatee namni kaleessa gara faallaatti na subate yoo jiraatee jedhe isa subate yoo jiraatee jedhe dhimmicha sana sammuu jechuudha yaada nu irratti dubbannee jenne sana dhugumatti akka miidiyaatti bocamee gad ba'e moo dhugaan isa kam kan jettu kana namni irraa waa barachuu danda'a tarii namni asirra 2,700 nu dhaggeeffachaa jiru kun tisiisa yookaa jaldeessa yookaa qamalee yookaa ammoo allaattii miti ilma namaati waan ta'eef dogoggora inni tokko dogoggorurraa barnoota fudhata ilmi namaa barnoota dirqama mana akaadamii seemee mana barnootaa dhaqeen fudhatu miidiyaanis bakka mana barnoota tokko waan ta'eef dhimmi kun akkamitti hubatame kan jedhu namni isaa baratuudhaafin waan kana bu'uura irraa kaafnee haa dubbannu jechuu barbaadeeti lakkii kunis hin dubbataminii wanti fedhe siina jedhamu jechi fedhe siina jedhamu hunduma isaatu fudhadhuu dhiisii callisiidhuma aafootu jedhii rabbumaaf rasuulii jedhii aafootu jedhii ija gurra qabadhu kan jettan yoo jette yoo ta'e jedhe dhuguma kun seera Oromootti seera ilma namaatti seera amantaattis yoo ta'e jedhe fudhatama qabaa jettanii yoo natti murtanii jettanii nan fudhadha rakkoo hin qabu haqa isaa kana rabbi haa dubbatu jedhee sangama kootiin jechuudha isinii galee wallahi isa dhugaan isiniin jedha haqni jaalalaa haqni obbolummaa haa dubbatu jedheen callisee dhiisa hammeenyaaf haa ta'u gaariidhaaf waan hin godhe jechuudha isinii galee lakkii ammoo waan kana hanga dandeenyu nuti dhaggeeffannee waan jiru kana haa hubatu namni kan jettanu yoo ta'e haa dubbannu jedhee jennaan yaada kiyya faalleessuudhaaf kaatanii dhaabatan hundi keessaniyyuu ani isin caalu taa'aan isiniin jedha waan isin irratti murteessitan nan fudhata dhuunfaa kootti eenyu oliiyyuu miti waan hin ta'eef jechuudha garuu akka isin karaan isaan irra deemaa jirtan naaf fudhadha jechuun barbaada galatoomaa. ትናንትና ከአባቶቻችን ዋን አቦቲ ከኛራ ከሰበረኔ ፊ ዋኑማ አዳና ኖን ቀቡ yookana no biraan jirre hin argine nama ol kee dhaabatu hin argine madda waanuma aadaa naannoo keenya qabu fudhanneeti gadi baane yoo wallaala taanes jarri immoo xiqqoo isin nu caala beeku waan tokkittii kan xumuraan dubbadhaam maali beektaa jaarsi ol kee dhaabachuun dantaa keenya dhaabanne araara barbaacha dhaabanne garuu wanne tubachuu qabdu Aljazeera tan deebi ammasan maamme hin baafatin waan garaa keetiin dubbatini yoo ta'u taane keessootti dubbanna ol kaanii dhaabachuun keenya ol fida keessan malee
wanni biraa hin jiru suusii dhaabachuu qabaannee miti anuu nama miilli birgaa na intalaa jedheedha ol kaanii dhaabachuun keenya kabaja keessanii fi kabaja nuu qabaadhaati aafii olee jala isatti immoo miidiyaa irratti dubbiin kun bade miidiyaa irratti dubbiin deebi'a jedhu kanaaf deebiin koo akka Mubaarak Musammaatti akka nama tokkotti jechuudha eeyyee miidiyaa irratti dubbiin badde nan beekaa namootaaf barnoota ta'aa jette irra caalaan kamtu caalaa Muhammad Aljaziiraa ati amma ulfina nuu qabaatte ummataaf ulfina qabaatte lakki wanni rabbiin caalte hin jirtu afoona lillaa dubbii koo mukeessaan naa laala jechuutu ummata miidiyaatiif barnoota ta'amu akka kana booddee miidiyaa irratti maanguddummaan hin ta'amne akka boru wallaalli walitti ka'ee nama 3,000 irratti nama 2,000 irratti nuufa dubbatamu hin jenneef fatfatamee wanni biraas wanni naasaan yoo jiraatti nama harkaa baatee yookiin wanni namni itti dabalus. Kan jettan nuti yoo ta'e jedhe seeraan teessaniiti waan kana nu gaafachuu kan qabdanu ka'anii dhaabachuutti murteessitanii jettan akka waan nama tuffadhu wayii akka waan nama of guddisuu wayiitti isiniif garaa jira miti haqa koo kana naa argaa jedheen isinitti kennadhee jedhe jaarsa taatanii erga fuuldura keenya keessanii jarjartanii miira keessa galtanii kaatanii dhaabbachuu miti of kolchaati akkasii miti wallahi yoon dogoggora jiraadhe koomantii jalatti natti murame seera ilmoo namaa yoo ta'e jedhe jechuudha isinii dirqama immoo yoo jettanii jettan ani isinii olii miti waan ta'eef isin hin xiqqeessu waan isin jettan nan fudhadhaa jedhee sila dubbadhe irra deddeebi'ee dubbachuu ta'a waan ta'eef jechuudha. Muufadhu gaa. Mee Mahammadi obbo Abbaa Giddii dubbadhaame. Mee naan isaa tokko jaarsa. Ta'a jalqaba an furadhee duruun furadhee an jalqaba go'ee galamuun furadhee gama kootii haqa kootii garuu hiriyaa taatee fakkeenyaaf ati pirezidaanti Maammees ta'ii Mubaarakis ta'e eenyullee gaafa fuutu gwaddanyaan kee yookiin hiriyaan kee maal sii godha? Sigalee misiroo baadhattee mana galfatta yoollee diddee buttee fi galchita kabaja qabdi jechuu misiroon haqa qabdi jechuu sigalee yoo sallee gochuu baate obboleessa kooti jedhee wal barsiisee isa wajjin waa hedduu waliin mari'achaa turre even jimmaa deemtee eegtee niikaa nu hita jenne namni immoo viidiyoo edit godhaa edit gochuu danda'a garuu gaafa waan afaa keetii bahee edit godhanii guddisanii fidu malee lafaa kaasanii akka qixxaa tolchanii hin fidan jechi bahee ni jira kanaa jennaan kan koo rakkoon qabu hangama kootiin aan qulqullu idduun jaalladhaan isa Afi jechuu akkam jabaatere. Isa arrabseera isa tuqeera isa darbeera Rabbii sodaatuun jiru maa isin hangama keenya fakkeenya nu ta'a boru waa isin irraa baranna wallaala isin dhaggeeffataa jira. Dubbiin koo haqa qabaattee yeroo murteessuu danda'a. Kanaaf isa ammaa kana jechuudha hangama kooti wanti jechuu danda'u hin jiru. Sababni isaatis akkanaan waan jennetti kan isin dhaabbachaa jirtan jechuudha. Waa tokkoyyuu dubbachuu hin danda'u waa tokkoyyuu murteessuu hin danda'u because nama tokko miti nama lamaa miti 3-4 taatanii yeroo dhaabbattanu aneen yuyyuu caalee waan hin taaneef jechuudha. Waan isin murteessitan tolee jedhee hin jiraan jechaa jira irra deddeebi'ee jechuudha. Jaarsummaan Rabbi tolee siif jedha. isii kana siyaada keessa galfadhaa please. Dirqama fakkaachaa jira wallaahi. Rabbii jedhi afootu jedhi isin jedha baleessoo. Afi jedhi. Adaraa beekumsa keeti. Maammee silas ilaali. amma sittanii. Mubaarik. Maammee caala beektaa. Mubaarik. Nu wallaala ta'uu mala. Mubaarik. Dhugaadha. Wanti nuun jedhaartus kanuma. Nu hin beeknu ta'a. Siigalee Muhammad. Aljaziiraa koo. Ati immoo dubbii wallaalteetu hin taane nu miskiina kana laali. Aljaziiraa sadanee gaara. Abbaa Giddii miirtii Maammee. Mubaarik rabbiif jedhaati abdii geetaachoo please rabbiif jedhaasi isinumti warri manguddooliin kun kabajamaa ulfaadhaa gattaa'aati. Afootu jennaati gattaa'ame isin isaa hundumti keessanu itta qilla maqaa rabbiin isin qabeenya. Dubbatamtu kan maali afootu erga jedhee afootu jennaan gatteenya bar sana booda dubbiin qabnu dubbii hafe koo keessaan dubbatan inneerra. Gubbaa jiru. Barbaadnu afootu keessan barbaadna akka obboleessaa tokkootti nuti kan beek. Isaaqoo Mubaarik abdii geetaachoo hundumti pirezidaanti Maammee akkuma sana kiyyaa kiyyumaa obboleewwan keenya sirratti nu dhaggeeffachaa jirtan hundi keessanuu. Kanaa oliyyuu jechuudha isinii galee wanti qeenyaa waan arrabaa waa hunda godhamee wanti hundi dhumatee jira jechuudha. Stiil nan jira nama lubbuudhaan jechuudha alhamdulillahi rabbil alamin akkuma kaleessaatti jira waan tokko wanti narraa hir'ate hin jiru isiniif galaa jira miti jecha nama tokkooti miti miliyoonni tokko biliyoonni osoo wanta fedhan irratti jedhe anaa miti ergamaa rabbiitu namni waa jedhaa oola miti kanaafuu waan nama tokkoodha.
isinis ilma namaati anis ilma namaati kabaja keessan dhabee akka hin taane akka seera oromootti dhugaa jirtu kana naaf hubadhaa jedhee jennaan erga tariitii dirqama dhiisiiti nu kabajiiti seera rabbiitiif jedhi afootu jedhi jettan miti ani rabbiif ergamaa isaatiif jedhee eenyuunu jechuudha nama natti balleessee jedhe hunda isaatu jechuudha afootu jedheen jira. Tokko takka ilma musliimaa tokkotti keessa immoo rabbiin haa murteessu jedheera galatooma karaa wanti nan gamu kootiin jechuudha. Keessa fudhannee deemna ammatti. Abbaa gidda Kumsine Kumsine. Muhammad Angafin kabaan kan walitti karaarsaa jiru abbaa giddiitiif Muhammad Al-Jaziiraati. Qoy Muhammad Al-Jaziiraa nama hundaaf afootu jettee taa'ee afootuu kan kee taqabballeera. Sababni isaa nusitti balleessineerra nu hundaa'uma afootu nu jedhisiin jedhaa turre. Afootuu kan kee arganneerra. Akka obboleessa akka hiriyaa tokkotti waan hafe wajjin dubbanna jenne. Abbaa giddiitiin isa walitti mufattanii jettan kana afootu nu jettee taa gaaffiin keenya. Yaa jaarsaa gurra lama dhageessumoo nama amma wana natti mufates natti nama hojjiises hundaafuu rabbiif rasuulii daa'ee afootu lillaa jedheera. Abbaa giddi niitii nu bara. Isee maal taate dubbatti jala deebita. Abbaa giddi. Abbaa giddi. Niitii nu bara. Rabbiif rasuulii daa'ee afootu jedha. Dhagaan jira. Nu guddisaa abbaa giddi. Abbaa giddi nu guddisa. Kan guddisaa. Isinoo maal jettan? Erga isin jettanii eenyunu hangama kootiin jalqaban jedhan jalqaba gama kootiin ana fuutu jedheera. Gama kootiin dhiiseera. Ammas nu jedha. Ammas afuutu jedheera. Makiinaa ofaara waan ta'eef hin guddisinaa. Ayyee. Rabbi afuutu siniif jedhu maanguddoo ta'aati keessa. Ta'a maanguddoo. Malibo milina adodi ofinu Bismillah salatu wassalam ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin waan jechuudhaan shayxanni gubateef waan rabbiin gammadeef alhamdulillah rabbil alamin alhamdulillah rabbil alamin. Amin.